Hayyee walitti deebinee jirra. Har'ammoo barnoota ni qabadhee jiru gaaffii koomentii jala naataa irratti hundaa'uudhaanidha. Innis waa'ee laamsha'uu qaama saala dhiiraa kan jedhudha. Yookaan erectile dysfunction kan jedhamu. Mee waa'ee kana akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Laamsha'uu qaama saalaa yookaan erectile dysfunction kan jennu yeroo qaamni saala dhiiraa akka barbaadametti dhaabbachuu yookaan ka'uu dadhabuu yookaan immoo ka'ee garuu akka ka'etti turuu dadhabudha. Addunyaa irratti namoota baay'ee keessaayyuu kanneen umuriin isaanii waggaa 40 ol ta'an irratti persentaa 50 kan mul'atudha. Akkasumas dhiironni miliyoona 20 ol ta'an akkasitti tilmaamaman rakkoo kana qabu jedhamee tilmaamama. Haa ta'u malee namoota rakkoo akkanaa qaban keessaa namoota akkasii 10 keessaa tokko qofatu deeggarsaaf gara mana yaalaa deema. Namoota 10 keessa 9 deeggarsaaf yookaan gorsaaf mana yaalaa deeman jechuudha. Rakkoo kana qabatanii waliin jiraatu. Mee jalqabaa uumamaan qaamni saala dhiiraa akkamitti dhaabbata jennee yoo ilaalle uumamaan dhaabbachuu qaama saalaaf hiddi dhiigaa dhiigaan guutamuu fi dhiigichis yeroof achi turuu kan qabudha. Hiddi dhiigaa yookaan ujummoon dhiigaa qaama saala dhiiraa keessa jiran dhiigaan yoo guutaman qaamni saala dhiiraa ka'ee irratti ta'a yookaan ka'ee dhaabbata jechuudha. Akkasumas dhiigichis yeroof achi keessa turuu qaba. Wanti akka hiddi dhiigaa kun dhiigaan hin guutamne yookaan dhiigichi dafee akka gadhiisu yookaan dafee akka ba'u godhu kamiyyuu rakkoo kana namatti fiduu danda'a. Kana rakkoon guddaan ka'umsa wanta kanaa noormaalii dhiigni achi keessa seenee turuu qaba. Wanta akka dhiigaa kun dhiigaan hin guutamne ittisuus akkasumas erga guutamee booda immoo dhiigichi dafee akka keessaa ba'u akka gadhiisu taasisu hundumtuu laamsha'uu yookaan erectile dysfunction fidachuudha. Mee sababoota gurguddoo wanta kana namatti fidan yoo ilaalle bakka lamatti qoonna. Psychological and physical cause of erectile dysfunction jedhamu warri kun. Xiinsammuu fi qaama nama sanaa jennee bakka lamatti qoonna. Ka'umsa dhibee kanaa. Mee jalqaba psychological yookaan xiinsammuu haa ilaallu. Fakkeenyaaf sodaa. Kunis qunnamtichi kan jalqabaa yoo ta'e fakkeenyaaf dharraa nan baasa laata jechuun cinqamuun gungunfaa kana fiduu danda'a. Akkasumas sirni narbii yeroo dhiphuu yookaan sodaa kana sympathetic nervous system jedhamu akka baay'atu godha waan ta'eef kun immoo akka dhiigni gahaan itti yaanee fi mi'oon dafee dhangala'uu gochuun qaama laamsheessa. Kun egaa xiinsammuudha. Lammaffaan immoo cinqamuu sammuudha. Isa hojiin isaa ta'uu oolmaa guyyaanii fi waa'ee maallaqaa yaaduun ta'uu saba kamiin haa ta'u cinqamuun sammuu dhibee kana fiduu danda'a. Dhaabbachuun qaamaalee yoo jiraate dafee akka laamsha'uu fi fedhii hir'isa. Yeroo fillee irreekti yoo ta'eyyuu sekeendii yookaan daqiiqaa muraasa keessatti deebi'ee laamsha'a jechuudha. Namoonni cinqamuu sammuu yookaan dhiphina sammuu qaban biratti. Garbiraan wal dhabdee walii waliinii. Opposite gender yookaan saalqunnamtii yeroo taasisanitti namni isaan wajjin saalqunnamtii taasisan wajjin waliigaltee kan hin qabne yookaan attraction kan hin qabne yoo ta'e wanti kun uumamuu danda'a. Garbiraan tamboo akkuma beekamu jimaa yookaan caatii fi dhugaatii alkoolii waan akkasii kuni fedhii dabaluu malee qaama saalaa ni laamsheessu. Keessumaa caatii fi tamboon fedhii dabalan malee qaama saalaa immoo ni laamsheessu jechuudha. Garbiraan rakkoolee qaamaadha. Rakkoolee qaama nama sanarra jiru. Xiinsammuu osoo hin ta'in jechuudha. Fakkeenyaaf umurii dabaluu fi yeroo jalqabaa dargaggooman. Akkasumas immoo muuxannoo yookaan irra deddeebii dhabuu, ekspiriyaansii dhabuu jechuudha. Akkasumas dhibee fayyaa kan akka dhibee sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa yookaan hypertension jechuudha. Dhibee tiruu, dhibee onnee fi dhibee sombaa qabaachuu, dhibee dugdaa yookaan spinal cord qabaachuu. Akkasumas hirna nyaataa annisaa kennan dhabuu, baqaqsanii hodhuu xannacha piroosteetiif godhame. Akkasumas immoo qorichoota fakkeenyaaf kan dhiibbaa dhiigaaf kennaman, kan stress cinqamuuf kennaman, psychiatric problem yookaan psychological problem godhatanii kan namoota cinqamaniif qorichi kennaman wanta kana fiduu danda'u. Akkasumas furdina qaama ol ka'aa, akkasumas immoo baay'achuu cooma dhiiga keessaa kan koolesterool jedhamu wanta kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Mee gabaabseema waa'ee furmaataa dubbadhee ittisni isaa yookaan yaaliin isaa akkuma sababoota eeramanitti gargar ta'uu yoo danda'u walumaa galatti garuu sababoota kanneen hambisuuf dhibeewwan kanaaf nama saaxilan waldhaanuun wanta kana furuu ni danda'a jechuudha. Yoo
dhibee xiinsammuu qabaatan waan sana fiksi gochuu akkasumas immoo dhibee fayyaa qaamaa yoo qabaatan isa sana sirreessuu isa kana sirreessuun wanta kanaaf furmaata ni taasisa. Kana goonaan yoo furmaata hin qabu ta'e ogeessa fayyaa mariisuudhaan dawaan kennaman tokko jiru isaan kanas fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.